hagayya 18 2022 kennaniin himannichi marii nagaa irratti hirmaachuu jalaa miliquufi jedhan. Humnoonni Tigraay ibsa kaleessa baasaniin mootummaan federaalaa karaa lixa Tigraayin haleellaa meeshaa waraanaa gurguddaan deeggarame raawwateeraa jechuun himataniiru. Kanaanis labsiin dhukaasa dhaabuu sarbameeraa jedheera. Ibsi dhaaba kanaan kenname. Billaneen garuu ibsa gaazexeessitootaaf kamisa Finfinneetti kennaniin himannaa kana kuffisaniiru. First question of an attack. I think the Ethiopian government has demonstrated. Gaaffii waa'ee haleellaa irratti mootummaan Itoophiyaa wal amantaan jiraatee nageenya akka bu'uuf jecha irra deddeebiin hojjechuun agarsiiseera. Waraanni kun xumura akka argatuufis haalota mijeessaa tureera. Himanni gama achiitiin irra deddeebiin garana dhufu karaa nagaatti deebi'uu fi mari'achuurraa fagaachuuf tooftaa taasifamudha. Dhukaasni dhaabuu namoomaaf jecha mootummaa federaalaan lafa kaa'ame ammallee akkuma hojiirra ooletti jira. Ibsa mootummaan irra deddeebiin baasuun dabalataan michuuwwan keenyas gargaarsi namoomaa Tigraay qaqqabaa akka jiru kan dubbataa jiranidha. Daarektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom tibba kana gidiraan Tigraay keessa jiru xiyyeeffannoo addunyaa maluuf hin arganne kun ammoo sababa sanyummaatiifi jechuun dubbatanii turan. But in terms of humanitarian crisis, I can tell you that the humanitarian crisis in Tigray is more than Ukraine. Akka rakkoo namoomaatti ilaallataanaan wantin isinitti himu itti daddabaluu tokko malee rakkoon namoomaa Tigraay keessaa rakkoo Ukraine keessa jiru caala. Waan kana ji'oota duraas dubbadheen ture. Tarii sababni isaa bifni namoota Tigraay keessa jiranii gurraacha waan ta'eef ji'oota hedduu dabran keessa gaggeessaan biyya kamuu haala Tigraay keessa jiru irratti dubbateen beeku. Keessattuu biyyoota guddatan keessatti maaliif jennaan deebiisaa ni beekna. Garuu wanti gaafannu tokko addunyaan gara ilaalcha sirriitti deebi'uu danda'a kan jedhudha. If it's the worst humanitarian crisis and I'm saying nowhere on earth 6 million people are sealed off. Yoo kun rakkoo namoomaa isa hammaataadha ta'e addunyaarraa bakka kamittuu namoonni miiliyoona 6 ta'an bakkatti ugguraman hin jiru. Tajaajila bu'uuraa maallaqa isaaniirraa teelekoomiirraa nyaataa fi qoricharraa ugguraman. Kun balaa hammaataa addunyaarraa yeroo kanaati. Kana kan hin jedhu ani waanin Tigraay irraa ta'eef miti waan dhugaa ta'eef. Dubbii aangawaan kun dhiyeenya kana dubbatan irrattis dubbii himtuun waajjira ministeera muummee Itoophiyaa Bellanii Siyyuum deebii kennaniiru. The comment is one among many unethical ones that has been made by the WHO Director General and is not surprising. Yaadni isaanii kun dubbiiwwan naamusaan ala irra deddeebiin Daarektarri dhaabbata fayyaa addunyaa kan dubbatan keessaati. Waan haaraas nutti hin taane yaada miidhama sabaa jedhuu fi aangoo qabu kanarratti fayyadamuun hawaasa idila addunyaa irraa deeggarsa siyaasa dhuunfaa argachuuf yaaluun teessoo sanarraa kan eegamu miti. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii waadaa dhaabbaticha cabaa jiru kana akka qoratu shakkiin qabu. Wayita aangoo kana fudhatan waadaan seenan hojjetaan UN tokko loogii tokko malee akka tajaajilu lafa kaa'a. Yaadni isaan kennan hedduun garuu kana kan cabsudha. Barreessaan olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaa kun yaada garee shororkeessaa jedhame labsame tokko tamsaasuu barbaadu taanaan aangoo guddaa idila addunyaa kanarraa ka'uutu gorfama. Dhaggeeffattoota keenya odeessaalee gaggabaabottan darba. Hidhattooti waraana bilisummaa Oromoo gargaarsi namoomaa hawaasa hongeen miidhaman bira akka ga'uuf dhukaasa dhaabuuf yaada dhiyeessuu ibsani. Ibsa gareen kun baaseen mootummaan deeggarsi akka hin geenye dhorkaa jira jechuun himateera. Himannaa kanarratti BBC'n yaada aangoota federaalaa fi naannoo argachuuf yaalus hin milkoofne. Qonnaan bulaa Gaanaa tokko hirraba keessa qaama saalaasaa ofirraa muree hospitaalatti yaalamaa jira. Namni ganna 47 kuni otoon barcumarra taa'uu mugeen rafee abjuu koottan foon tokko fuuldura koo kaa'ee mura ture akkattiin haaduu fuudhe garuu hin yaadadhu jedhe.